Harka fuunee kabajamoo jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya kun qophii Ingulaalliiti. Ingulaallee irraatiin dhuma tekstal industirii wajjin turtii keenya taasifnaa amma dhumaatti nu faana bu'a. Obbo Girmaa nagaa keessanii. Galatoomaa baga nagaan dhuftanii. Tole egaa dhaggeeffattoota keenyaa fi maqaa keessan beeksisaa fi akkasumas maqaa dhaabbata keessanii. Maqaan koo Taaddasaa Imiruun jedhama. Akkuma amma argaa turtanii feestivaal industiriiti. Bochi irratti hoogganaa fi kan hojjedhu. Tole dhaabbata keessatti komiin dhiyaataa jiru jira. Komiin kunis gara miidiyaa keenya dhufanii namoonni dubbatan jiru. Komii isaan dhiyeeffatan kun bira jira. Komii isaanii dhiyeeffatan kun akkuma jette komiin hin jira. Komiin hin jiru siin jechuu hin danda'u komiin jira. Isa kana immoo foreejidiin murteessineerra. Amma hojjettootatti gadi hin buune malee ammaaf qophaa'ee jira. Tole hojjettoota akka keessatti yaadanii fi yeroo hojii bal'aa akka ta'e kana malees immoo meeshaa isaan ittiin hojjetanii gaa akka hin taane meeshaa qulqullina hin qabne akka isaan hojjetan kana malees yeroo isaan hojjetanii sa'aatii kan guutuu hojjetu jechuudha. Kun maaliif ta'e? Kun hojjettooti keenya akkuma beekamu ganama sa'aatii lamaan kan isaan galanii iddoo hojii galgala immoo sa'aatii 11 kan ba'u seerri bakka hojii keenya jechuudha. Isaa achitti garuu hojjettoonni galanii hojjetanis jiru. Kun immoo isaaniif overtaayimiidha. Haa ta'u malee overtaayimiin kun isaaniif akka kaffalamaa hin jirre akka isaanii sodaachifamaa kana malees hojiirraa akka isaan ari'aman itti himamee akka isaan hojjetaa jiran kanneen hin quba qabne. Kanarratti maal jechuudha? Kun immoo kun akka hojjetaa fi seera dambiin keenya hojjettoonni keenya ittiin bulan jira lafa. Isa kanarra namni darbe immoo ari'amuunsaa waan oolu miti. Garuu doorsisa akkas jedhu hin jiru seera akkas jedhes kan baheetu jiru.